عشان كده تبقى تعودنا على تيجي تاني. اوكي ما انا باجي دي سامسا نبتدي تيجي كده سيفا بيرفت عشان جتون أبليتي جارسة سيتي مدام وجيداني متى نرى تيجي جيراني جت بقي فدا لا لو حدو سامسا نبتدي تيجي كده سيفا بيرفت بيسي يقولي تزلاجيتي أجيسي يتنيش أجيسي كنت كنا نبتدي تيجي سيفا نجيسي سوف ما نبتدي تيجي نسيون جتي بيجانا بس نسيون جتي بيجانا سنجيسي سكتا مرة باجي تفجأ نتصير تبتنا جتي سيفا نلقي أنا ركضت أكو مسكتي ما تزلي ركضت حركي مجينا ركض كان يوم كده ركض ربي جت ركض ماسكة من وقرا ماسكة هاي الركض يا الله كيف بيجري جنبي كذا ربي جري سيفا نفحش سير وانا جسورني أنت تيجي نجي سير بس رافونا جرني نجي سيرني وقرا كله ما لي ركض حاولي ربي حاولي أركب نفسي أنت أنا حاولي ربي واجي dhageessanii jirtan guutii kaasaa namni dhagee laala dhageeffadha maal abbaa keessanii fiddanii jettee laal obboleetii an addunyaa kana gubbarratti nama sirraa ajjeesanii dhaadannoo akkanaa kana isaanii biyya bitu jira malik fahadi moo malik maarre dhaqatu baksan isaan sanuu akkana ittiin dhaadanne laa kun jechuudha maal abbaa keeti kadi yaa'u ta'e obboleetti diina tola kam yaaddeefi raadiyaa atis immoo hin argatta waaqaati mormaalee murree irrana akkas kennite kanatti wata ilaalan sun kenni lamaan akkuma obboleetii ta'e kana qalleetti akkuma obboleetii ta'e kana gorraanetti si gorraanaa jaaniin oke itti fufi amti jechuudha yaa kumaadha abbaa keetii cabdeeti har'a hawwii ragaa isinii ba'u feetu kana leen argan akkatti arganu hawwii amma iccitii tafe online irra jirtu tana fuloora qabdu tana isiis akkatti arkannu ni arkanna jaani zaachaa godhan okay tu beeka eesuma har'a ijoollee leenjifta booleensa abbaa keessanii keettanii yaada hartoota hadaraamu warra keetan hojjetti dhimmitu maatiin nonke yoo hankee qabattee itti daa'imiti waan reeffa jedhame tokko argatte laal waan reeffa jedhame tokko reeffa masanuun argatte laal reefkuma sanuun agartanii ijaarreef kan agartanii jettee zaachaatti goote okay hawwi daqiiqa wala mootummaa maaltu nu beeka wala kaan maaltu nu beeka waan goonu nutu beeka itti dabannee kukkunnee yoo nu bineensaan kenneen irrakkateen bineensa dubaay irrakkateen kan ijin qabin ifoolatiin mee mootummaa kamii dhufee nu qabaa jette akka mootummaan isin hin qabnee fi akka mootummaan isin dhiisu walitti isin baana jechuu bakuma eega kana ja'an booda eega gorra'an booda Dubbadhuu qabdani. Dubaayin keessaa namni yoo dhabame biyyaa namni hin dhabamne. Dubaayin keessaa namni dhugaa mucattii kana barbaadu yoo dhabame biyyaa namni dhugaa isii barbaadu hin dhabamne. Firas taatu deebi'ee immoo iyyuu dubbittis bakki tolu Itoophiyaadha. Kan isii fuudhillee immoo Itoophiyaa jira waan ta'eef. Ani iddoon jireenya kennaa Goondee magaalaa. Kan isii fuudhe moo? Kan isii fuudhe Itoophiyaa keessa yoo jiraate yaa achii inni qabamee seeratti. No, kan isii fuudhe qabamee obboleettii ajjeesuudhaaf kureetitti waliidhaan qabamanii bara obboleessaa fi obboleettii walumaa poolisii harkaa amma garuu poolisii harkaa bahan. Ijoollee Oromoo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu mooshin ta'ee jira hedduu wallaahi hedduu himaan qabachuu dadhabe jechuudha. Micattii guyyaa viidiyoo gadisni lakkisee viidiyoo san namni argitan jechuudha. Dubaayitti ajjeesan sana wallaahi namni kamuu dhugaa dubbatuuf kana dhagahee nama isin dhukkuba jechuu obboleewwan. Riikardii isii hunda yeroo isin du'aaf deemtu yeroo ajjeesuuf deemanii hunda riikardii isii dhageeffadhee amma isiniif dhageessisaa agartuu warra viidiyoo yoo ilaaltanii
akkasuma mucattiin ajjeestellee jechuudha waan isin jettee itti dhaadachaa turte waan isin ajaa'ibsiisu keessaa warri mucattii kan ajjeese yoo eenyu ta'e turu obboleettii jaarsa isii obboleettii jaarsa isiitu nama lama ta'aniit isaantu biyyarraa fide jechuudha mana hojii kana isaantu biyyarraa fide kanaan dura mucattiin tun Habiibaa biratti dhiyaatteet Habiibaa biratti hiriyoonni isii jechuun hawwii fi obboleettii mucattii duutee tuni Habiibaa biratti dhiyaattee Habiibaan beektan namoonni hedduun jechuudha kan sagalee uummataa taatu sana bira dhiyaatanii mindaa ji'a lamaa dhoorgatanii iddoo dhuftee waggaaf ji'a 8 mindaa waggaaf ji'a 6 seerumaan kennanii fi mindaa ji'a lamaa dhoorgatanii jedhanii iyyannoo galchanii jiran jechuudha Habiibaa biratti. Ergasii immoo maal jedhanii ammallee jaarsi madaamii itti taphachaa jira jaarsi madaamii as gaddadee giddiidha itti taphataa jira jedhanii hiriyyaa mucattii ajjeefamtee tunii fi obboleettii mucattii ajjeefamtee Habiibaa biratti yaada kana ibsanii fi turan jechuudha. Ergasii mindaa ji'a lamaa kana wanni namittiin dhoorgatteef ergama qabdi namittiin madaamii eenyutti erge obboleeyyan dhiirsattuutti erge jechuudha. Obboleewwan dhiirsa amma sagalee hin dhageettan obboleettii dhiirsasillee sagalee isin dhageessisa ammallee immoo sagalee mucattillee jechuu waan jettee isin himattee akka isii godhan yoo himattu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wallaahi laazim biyya hormaata irratti sanbichaa miti obboleewwan isii ajjeesanii geessanii obboleetti dhaarii kardii godhanii fi sillee sii goona amma kana isii ajjeesne jirra sii kukkunnee reeffa sii waraabessaaf kenninee jirra dhugaa dubbachuuf reeffa sillee waraabessaa kennan malee reeffallee bakka seeraan geessine jedhan jechuudha. Reeffa sillee hagarraa guyyaa 5 duute reeffa sillee achuma madaamii ajjeesisiisanii raawwatanii madaamitti erganii madaamiin hiitee viidiyoo koolii riyyaasiitti bilbiltee riyyaasii akka argitutti riyyaasii duratti viidiyoo kooliidhaan madaamiin ajjeestee raawwattee qaqqaltee yeroo tokko cinaacha kanaan waraanti jetti riyyaanisii jechuu hawwiin tun jechuudha. Odoo isin viidiyoo koolii kunoon ajjeesaa jiran hawwiin ajjeesaa jira odoo isin jettuun viidiyoo koolii odoo hawwiin sun argitu cinaacha kanaan albeedhaan waraante yeroo kana obboleettiin dhiirsaa fi obboleettiin dhiirsatii fi takka namni lamaan jiran balbalatti cufanii tumanii mataa irraa cicciranii isii tana miidhanii harka buqqisanii gamaa gamana firfirsanii daddarbanii luka hidhanii biraa gadi bahan jechuudha. Mala ishaaraa sodaatan na fakkaate ajjeesuu ishaaraa sodaatan madaamiidhaan maal jedhanii madaamitti himan madaamitti ka jedhanii himanii ilmaan lama qabdi ilmaan lama jala ajjeestee biyya kana dhuftee jedhanii ilmaan lama ajjeestee biyya kana dhuftee dafii ajjeese jedhanii madaamii birriidhaan itti bitanii. Madaamillee natti fakkaate akka isii abbaan manaa isii kun dirqiidhaan isii hojii jiraatu beekuu dandeetti. Abbaan manallee giddiidhaan gudeeda dararaadhaaf gudeeda malee jaalatee miti turillee jaalattee miti kan hunda irraan geessisaa turan jechuun waan garaa nama nyaatu keessa. Erga sanii yeroo ajjeesuudhaan kana riikardii goote daddaftee kunoo siifan illee dhufteettee kunoo sagalee isin dhageessisaa jechuudha sagalee mafaan isiitti riikardii dhageessee jira muniiriin kunoo siifan illee dhuftee obboleettiin jaarsa kiyyaa ebalu illee dhuftee kunoo akka na tumanii na ajjeesanii illee kana hidhanii na biraa bahanii madaamin si ajjeesanaan jette maaloo hawwii dafii na dhaqqabi maaloo dafii manuma kanaa na baasa jechaa turte jechuudha. Hawwiin isin itti bottu riyyaan isiitun eessa jirti biyya Kuweetii jirti obboleettiin isillee biyya Kuweetii jirti hawwiif obboleettiin biyya Kuweetii jirti isiin adda Dubaayin jirti warri ajjeesuudhaaf madaa'ii wajjiitti dhayi kun obboleewwan dhiirsati jechuudha obboleewwan dhiirsati tamaam kazaan edaa isaan tumanii akka hurgufan isii hurgufanii mataa irraa cicciranii akka tuman isii tumanii torbobbeessanii biraa gabbaanan madaamin tosseentee madaamin balbala luka hiitee madaamin dhuftee akka hawwii sun hiriyyaan isii sun viidiyoo koolii argituun jettu odoo ija kiyyaan guyyaa viidiyoo gartanii fakkeessa waan hawwiin jettu agartanii miti ija kiyyaan jettu osoo an argu yeroo tokko cinaacha waraantette yeroo tokko immoo fiddee jette kalaas gara ceekuu kanaan waraantee a'aa jettee jakii dura kufte jette yeroo jakii dura kuftu sana uf dadhabee dhiiga arguu dadhabee bakka ajjeesanii mi jedhee maal ta'ee fiigee silkii takka darbee takka fuudhee fiigee madaamitti geessetti madaamitti jette jechuudha hawwiin tun jechuudha hiriyyaanis madaamitti geesse yaa madaam kun ajjeesa jiran jedheen jette kan rifadhee follaalee kana ana natti fakkaataa jira jechuudha wallaahi laazimanii kaza madaamii isiitti geesse madaamin isii taa Kuweetii hiriyyaa isiitun jechuudha. Maaliif ajjeestan tala namaa maaliif ajjeestan ilma namaa dhiisi yoo siin taane biyya galchii haraam malee maali rakkoo maali mushkilaan jetteen madaamin tun hagana silkii irra gachufan takka asii akka isiin
akkasii madaami sun argitutti asii garaa keessa gattarsaastee jette uffatirraa shatatatat goote kazaan daftee silkii irra gachufte jette hagasii bakka anillee hin gaggabe jette rifadhe madaamin tiyyalle iyyite silkii darbite jette. Tamam erga sanii kan hunda godhanii reeffasii kukkutanii fuudhanii waraabessa Dubaayitii kennina jettee dhaadatte sana akkuusaa waraabessa Dubaayitii kennite jechuun obboleettiin dhiirsaa jechuun biyyarraa isin ajaa'ibsiisu Oromoo wanni akka kanaa Oromoo yoo akkan wal godhu dubartii akkasii miskiina billaahi aleekum. Eegas reeffirraa fuudhanii taraniin jechuudha. Reeffirraa fuudhanii taranii waraabessa Dubaayitii akka jedhan san kennanii fi raawwatanii maal godhan achi ammallee tikkeetti muratanii kaleessa eessa dhaqan. Kuweetii yaabbatan tikkeetti muratanii kuweetii yaabbatan eenyu dhiirsa namitti ajjeesanii tanaafi eenyudha wanni kun dhiirsaa fi namicattiin tun jechuun obboleettiin dhiirsaa kuweetiin dhaqan eenyu soqarree obboleettiin micattii tanaa soqan tarii kardii irratti udhaa ture sillee sii dhufna akkatti si qaqqallu sii dhufne si qaqqalla obboleettii tanteellee ajjeesne waraabessaaf kenninee jirra sillee immoo sii dhufneetinii si qaqqalla jedhanii dhuguma san eessa dhaqan kuweetiin dhaqan. Kuweetiin dhaqanii subhaanallah akkamitti akka isaan dhaqamoo lafa jala malaa lookeeshinii fudhatanii xoqqomaa wal xoqqomanii malaa hiriyyaa waliin bitanii hin beeku mana obboleettii micattii tanaa qaxxitaa dhaqan yoo dhaqan gibbiin mana obboleettii micattii tanaa kaameraa qaba yoo isaan balbala cabsanii darbanii seenan balbala ormaa asabaachutaan hanga manaa deemanii hanga keessaa seenanii darbanii seenan namichoon abbaan manaa arabdichi kaameraadhaan arge jedhan haganuma arabdichi kaameraadhaan waan arge fiigee gadi bahee gibbii isaatitti jara kana poolisiidhaan qabsiise jedhan akkasitti amma eessa jirarree jarri lachuu jarri sadiinuu obboleettii micattii duutellee kan micattii ajjeesan obboleessi dhiirsallee dhiirsillee obboleettiin dhiirsaa hundinuu eessa jiran mana hidhaa kuweetii jiran jechuudha. Meesi hawwii tanallee hin ajjeesna jedhetti dhaadataa jira hawwii iccitii tana baastellee ni ajjeesna sillee sii dhufnaa jedhaniin akka iccitiin kun hundi hin baaneef jechuudha. Erga sanii micattii duute kana warri maal godhe warri isii jechuudha warri micattii duute biyyi Gondee Arsii micattiin dhalattuu tayyaatii shaaqidha garuu Gondee galan yeroo dhiyoo keessa maatiin isaanii Gondee jiraatan jedhan amma Gondee dhaqanii warra abbaa manaa dubbisan natti fakkaatu intala teenna jennaan intala teenus beekaa jechuun achitti abbaa faadha qixqat godhanii biyyatti hospitaala jiran yan abbaa faati micattii duutellee jechuudha asii obboleettii micattii duute mana yaala abbaa faati hospitaala biyyarraa jechuudha micattii akkasii kukkutansan reeffaa hin mul'isne waraabessoo Dubaayii tokko jedhan san kennan kun hundi balaan kan ta'e maal isiin itti balleessinaan haadha ijoollee lamaati. Ijoolleen isii biyya jirti odoo ijoollee tiyya amaana jettu ijoollee tiyya amaana osoo jettu riikardii isiitiin dhageessa jechuu takka yaa Oromoo maaltu deemaa jira bara kana keessa qiyaaman dhuguma dhiyaatte kalaas waan akka obsa na dhoorge rabbiin agarsiisne obsa dhabe warabbal ka'aba wallaahi obsa nama dhoorga kun maal taanan kan hunda maal taanan ininja. Ilmi namaa dhaluun jedhu dubartii taatee akkasitti dhaadattee mee sagalee isii dhageettan amma sagalee isii isin dhageessisa. Ilmoo lama qabdi. Michiyoo takkatti bilbilte. Kunoo hiriyyaan jaarsaatii fi obboleeyyan isii isaanuma geesse duraanis mana madaam dhaqanii michiyyoon tuni ilmaan isiif dhalte nama lama qaltee biyya baate. Edanu dafi ajjeesii jaanii taduuteetun dhageesse afaan arabaatis ni beekti isinis amataa fi ji'a 8 achi jirti Dubaayii yeroo san mobaayila fudhattee daftee asuun ajjeesne kunoo akkana jiru jiraniiti dafaana dhaqqabaa jettee hiriyyaa sii bira sagalee keessa jechuudha. Hiriyaa isii bira sagalee keessee hin turreeti hiriyaan isii viidiyoo bilbilteef sagaleen mucayyoo tuni gisee ajjeesuu deemanii ka keessa jira ol isiniin dhageessisaa hiriyaan isii asoo agartuuti ijuma isii hiriyaa duratti isiin kuweet irratti bilbilteef hiriyaa isii san dura isii waraananii gorraan jechuu mucayyoon gaggabde. Madam fuute madam mucayoo warra koytunis mucayoo hawwii jaantanne jechuudha.
maali mushkilaan dilli kun jette madaamamma sanii takka ragaan isiidha ija sitiin argarte jechuudha. Garuu silaa mucayyoon tuni maqaa ijoollee mana dhufee sanii fi isii sagalee fixee kun qophaawanii ilmaan kiyya adara ijoollee tiyya naa gargaara ani qalamuu kiyya qobbii xumuranii kun warri jaarsa kiyyaa dhufee information dogongoraa kan nu jiraa fi isumaa jeetti qoboota lubbuun isii dabarte jechuudha. Waraanamtee viidiyoodhaan dhaggeeffadha kunuun. Arabni dal sabiidha. Arabni daa'ima. Mucayyoon tun nama ajjeestee dhufte isaanii geesseef ni beekta. Ilmaan qaltee jirti. Eedanuus hojii qallee deemna jaanii. Gawwaadha wajji qalanii reefka fudhatanii kutan jechuudha. Garuu daqiiqaa muraasa du'uudhaaf kunoo mana keessa itti cufanii itti wal mari'atanii isaanii ajjeesuu deemu sagalee maayii ta'aa kayattee jirti. Yoo dhageenye irraan isinii deebisa. Hooyi salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsa namti jechuudha siifan bira dhufte isin ijoollee tiyya ajjeese jettee leeshin ajjeesuutti wanti kun nani bakkeessi jiru siifan ajjeesiisuuf mana namti itti dhufte nasi wanti jettii bicha na baasa nasi bitee bicha si ajjeesa si qaba mara baay'ee fidee nuti sirra dubbatanaa jetti siifan illee miyaa dura na rukutte akkuma sitti maddee sanitti na rukutte harki kiyya hundi na dhukkuba qaamni kiyya hundi na dhukkuba rabbii jetti dhukkuba si qabe manuma garaa na baase kuma ta'u ani aduu akka yana laale cinqa beekira cinqii keessaa na baase rabbii jedhee siifanii faashaa sirma na jeesuu danee namtittii na ajjeese reeffa sirraa fuunaa jiranii na jeesuu danee magaalaa godhame malee laaqabu jira. Karaa achi maali mucayyoon siifanii fi aashaan ajjeesii intaltituun biyyattii nama ajjeestee dhufte ajjeesii reefka sirraa fuudha eega jaambooda eega mucayyoon ableedhaan viidiyoodhaan hiriyaa isii garsiisaa arabtittii fi isaan lafatti qabanii eega ajjeesan maali ragaa biraa ka barbaaddan taakka lammada isii ajjeesanii achii ka'anii viizaa dhawatanii obboleetii bira dhaqanii kuweet hulaa cabsanii isii gorra'uu deeman obboleetis jechu kana achi noo nama dhiiga namaa dhoksina jettan malee ummatuma asitti ajjeese kanaatiitu achi ama poolisiin ishaaraa harkaa fuudhe mana hidhaa geesse mucayyoon tun afaan hin beektu tiktookii hin qabdu hiriyaasiitiitu haqa baasaa jiraaf malee anumatti bilbiltee yaa obboleessa kiyya haqa obboleetti jala baas anallee kun ola gorra'uudhaaf kun amma poolis xaabiyaa jirra waliin qabamne sila jaarsii madaam kiyyaa natti hin dhufne anas na gorraan jaa jirti kana achi maali ragaan biraa asittis ajjeesanii achittis dhaqan. Sifaan ifirraa kaasii dubbadhu dhiisaatii imimmaan koppii linkii godha. Hai Munir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleeyyan kiyya waan garaa nama nyaatudha. Biyya Dubaay kana seerriin jiru ragaan guddaan akkasitti osoo mucattii kan harka jiru. Oromoon biyya Dubaay akkamitti callise kun kaaffii kiyya. Itti aansuun immoo mucattiin dhumti sagalee qabdu kun maaf poolisattiin kenne isiin eessa jirti? Isi hawwisani amma isi barbaanna. Hawwii dhumti sun iyyuu tokkoffaa ijaan argiteetti lammaffaa arabnillee ijaan argeera sadaffaa eenyuun kun sagaleen kun illee ragaadha afraffaa biyyarraa maatiin isii reebamanii mana akkamii jiraachuun ragaadha. Ragaa kana hunda qabatame biyya Dubaay kana keessatti yeroo baay'ee wanti akkasii uumamu iyyinee dadhabne biyya Dubaay poolisatti hin jiru moo seeratti hin jiru moo Oromootu biyya Dubaay hin jiru moo Oromoo waraqaa hin qabnetu biyya Dubaay hin jiru moo maali wanti kun nutti deddeebi'e? Kan gaaffii natti ta'e jechuudha. Osoo ragaa guddaa of hirkaa qabnu yeroo baay'ee nama nurraa fuudhu dhabne jechuudha. Nama nurraa fuudhu nuti asirratti iyyinee haasofne dadhabne waan akka faayidaa hin qabu. Yoo ati biyya kana keessatti rakkoon tokko uumamee jennaan yoo nan bakka seeraatiin siifan dhaqii bakka seeraa akkasiidhaaf dhaqii yoon jenne sagalee ijoollee biyya Jarmanii ati taatu faayidaa hin qabu. Sagalee namaa ta'uudhaaf biyya jiran sana biyyatti rakkoon uumame sana nama qabaachuu qabda. Sigalee Dubaayin keessaa Oromoo hin qabnu nuyi. Dubaayin keessa yeroo baay'ee
nama hatu malee nama dhugaa dubbatu, nama sobu malee nama dhugaa dubbatu, nama haqa baasu tokko argine hin beeknu. Wanti kun nutti deddeebi'ee jira. Mucattiin kun sa'aatii sana keessatti jarattiin kun na ajjeesaa jirti jettee erga himattee sagaleen kun jiraate kun gaayaadha ture. Itti aansuun immoo akkamitti nam takka mana arabaa keessa mucattiin kun dallaalaan hin dhufne seeraan dhufte waggaa geesse jedhame akkamitti araba tokko biraa namni tokko reeffi yeroo fuudhamu callifamee baafama. Mucattiin kun diramtee jirti, mucattiin kun akkas godhamtee jirti jedhanii poolisatti suun himame akkamitti reeffi gadi ba'edha gaaffiin kiyya. Reeffi kun akkamumatti gabbayee mana hakimii seenee akkamitti tallaajaa seenee reeffi kun immoo amma eessa jira, eessatti qabbarama? Mana hakimii namoota tallaajaa jiru hakimni bahara darbanii yookaan wanta darbanii hin dhayne mana hakimiin jiru. Mana hakimii silaa jiraate bareedaami. Mana hakimii hungeessan. Hin jiru mana hakimii. Hai. Sila mana hakimii jira fuudhanii yookaan bahara darbanii yookaan cicciranii jooniyyan naqanii akka godhanii. Ishi footoo jara kana ammaaf nu baastan mucattii siin kun erga duute erga ta'e Muniir footoo jara sanaa nuuf ergan. Footoo muciyyoo tanaa bar nama si hojii dhaabbate amma footoo gallakkisnee ammaa miti maaliif Oromoo dhageessisuuf hin dhufe. Oromoo dhageessisuuf hin dhufe. Oromoo dhageessee yoo nu jira dhaabbatte footoo uummataa muciyyoo tana beekan jechuun jaarsa siitis ni beekan jechuun. Hiriyaa isii sanuu hiriyaa isii maal jaaniin afaan Oromootti miizee isii taa'amata akka ta'u waliin kan takka. Jaala jedhan. Jaala gaafa qilesiitii fi obboleettii jaarsaatii waliin kale jechuudha. Maqaa kaasee jirti. Aashaa fi Sifaaniitu naqaluu deemaa Sifanii fi Aashaa Sifan jaalasiiti kan calesiiti. Kuno harkas na buqaasanii jettee wanta jechaa jirti. Sagalee kaayachaa jirti asoo wanta jaalatu. Maraas muranii. Ajjeesanii maranii cicciranii fuudhan jechuudha. Maali achi qabuun? Achi eega fuudhan booda ani barisii ajjeesanii himi. Fiizaa dawwatanii ta'uu, sabii gubbaan ta'uu, kuweeti dhaqanii obboleettii gorro'uudhaaf ilaa mana cabsuun. Qoy ammallee ati wantati barbaaddu haqaa wantati barbaaddu dhiiga mucattii deebisuudha. Wantati gochuu dandeessu uummataaf marrajaa kennite faras yaadarsaa linjiyaa waaggam jetti. Uummanni dhiiga ofii barachuudha argachuudha maatiin jechuudha. Ani amma wanta barbaadu ammallee maali mucattiin kun paaspoortii si maatii irraa fuuchuu qabda. Siigalee maqaa sii guutuu mattaawqaa sii maatii mucattii duutee kan argite. Maatii mucattii duute paaspoortii si mattaawqaa si guutuu imbaasiitti kennamee maqaa siitiin yoo akka dhuftee eessatti akka hojjetaa akka turte imbaasiin hin baasa jechuudha. Jarattii kana imbaasiin hin gaafatan. Okay, gaafii bar obboleettis akkasitti mana dhaqaniiti. Haadhaa fi abbaanis hiyyeessa. Haadhaa fi abbaas mana dhaqanii obboleeyyan jaarsisii kuni haadhaa fi abbaas harkaa miila cabsanii hospitaala jiran. Hai maali roon kana geesse miskiina. Mudiri mee takka dubbachuun danda'ama? Namoo isaaniif dubbatu dhabame. Hai namoo miskiina kana kuweetitti tumame tanaasi kanan haadhaa fi abbaa eenyutu nu ajjeese jennaan gaafannaan mana dhaqanii uummanni warri gurbaa kuni warri jaarsasii kuni qabeenyaas qabaas faamiliin isaanii hedduu tanneen miskiina. Munirila asirratti bee takka hin dhagahamaa sagaleen kee? Naayyee dubbadhu Muhammad. Dhagahamaa jira saa? Amma asirratti waan tokko beekuu qabna beekta. Dhugaa baafna jenne taanaan wallaahi laazim abbaa fe'e yoo ta'e. Atis ilaalcha qabaa gatii. Laal. Maal abbaan keessanii fidan? Wanni si fidan tokko hin jiru. Kunkuma jechuudha. Maal abbaa keetii? Gadi yoo ta'e obboleessi diinaaf tola kam yaaddeefi? Raadiyaa atis immoo ilaalcha qabaa gatii. Mormaalee murree irranaa ajjoos kennite kan iddoo tarii ilaaluun kennin namaa miti jechuudha. Yakkumaa xiqqii qumaa ta'a. Ini apa yang dicantik? Karena kawin raga sini mau film dengan dia narga dekat kita kan untuk begal. Ini semua karena jodoh lagi kita boleh sepak kisah ni kita ada atau tak ada ram. Orang kita nak jadi mati nok. Yo hakikat mati tidak ada ini. Mana rif jadi itu kolar kita lah. Wan rif jadi itu tu korin tu mana nak kita lah. Wala mutu matul bega. Wala kan matul bega. Anggono mutu bega kita bani kukuni. Yo nu bini tak kini. Ira jadi
Dubai. Rakkatiin kan isin qabe. Fuulatiin. Dhageessanii waan jette irraan isin dhageessanii. Muniir sagalee ajaa'ibaati bar kun poolisa Dubaay kan argatee jennaan dhumate. Ani waan ajaa'ibe keessa. Aboo Dubaayin keessaa dhiira Reefkoo baleetii teetii qicirree jaanii ani bar ani uummanni kun isa mootu reefkoo baleetii teetii qicirree jaanii xiyyaara tikeeta muratanii kulee dhaquu sanii na ajaa'ibe si ajjeesuudhaaf ilaaman isaanitti. Michiyyoo iccitii tana baastes ajjeesuudhaaf hordofaa jiran. Uummanni kun maafiyaa gurupiidha. Hawwii kanas ajjeesuu barbaadan. Obboleettis ajjeesuu barbaadan. Tana kun qaqqallee irra dhaggeeffadhaa ammas. Mee taaptaa godha. Koppiliinkii godha yeroo takka. Koppiliinkii godha. Citaa jiraas bira na biraa. Dhaggeeffadhaadha. Daffaarummaa isii dhaggeeffadha yeroo takka. Miyuutii qabadda. Akka gaariitti hawaasni yaada gahu. Elaa Muniir. Yeroo takka. Mana madaamii qabamanii wal ishii qaluu deeman. Obboleettii yeroo qaluu deeman mana madaam jaarsiinis obboleettii jaartii ajjeesuudhaaf jaarsaa fi obboleettii fi gama biraa qabamanii poolisiin ishaaraan rafuute garuu manni shawwadee bee. Footoo siifan hin qabdu. Biyya isaa biyya ka isii fuudhee. Siifan ni dhufti koo siifan gara hojiirra jirti dhaabuniin bilbilaa fi yeroo takka. Kun sagalee biraatis laal. Siifan isii ajjeeste bar. Kun laal. Awi daqiiqa waan isin dhaquu hin jiru. Yadda godha bitti. Qaamni Salaamu alaikum. keessattuu yeroo na bira dhufti baay'ee jira. Ati maal akkasitti laaftu maal waan dubbatti. Rafii jedhi. Siifan ati ennu hawwiin illee dila kana hangasitti himattu maaliif callistee si gaafanna garuu dhiiga isiitis baastee galatoomee atis sijjeesuudhaaf deemanii garuu ani sodaadha jetti mee koiniin bilbilaaf yeroo takka hawwiidhaa saniif. Ay footoo jira. Footoon jiraa bar poolisii harka seenanii jirani footoon qallaali deemanii poolisii xaabiyaarraa footoo sii fuudhuudhaa bar yookaan footoo maali maqaan isii natti hima. Assalaamu alaikum. Warra beekamu Dubaay keessa warra beekamu dhaabbadhu. Waalaikum salaam itti fufi. Muniir an kanin jiru michoo tana footoo isii guyyaa muraasa dura michiyoo amaartitti Habiibaa jaamtu keessatti footoo isii fidanii gaafachaa turan. Hiriyaan isiitii fi obboleettiin isiitu. Michoon tun kontoraataan dhufteemi? Fiizaan dhufte fiizaa bitanii isaaniitu manuma san geessee bara warrumaa ajjeese kana mana san geessee. Amataa baatii 8 mana san hojjette. Akka isaan himanitti jechuu achirratti footoon guyyaa san fidanilleen ta'a. Amataa baatii seeraan kannaniif damooza isiiti baatii 2 damooza hin kannineef. Damooza kiyyanaa kan naannaan kan nuufi didanii silkii irraa fuudhanii falli maalii jaanii michoo gaafachaa turan dagastii seenanii san. Yoo lookshina mana sanii qabaatan lookshina mana sanii poolisatti ergaa itteen yoo lookshina mana sanii hin qabaanne quxurii isiniin dubbiste san qofa poolisatti kannaadha madaamin isii qonnaa jalooluu dandeessi jettee michoon. Hoggaasanii jarrinuu kan itti jijjiirameen sababaa damoo sa'aatii jaanii dubbachaa turte ijoolleen sana achirratti obboleettii fi hiriyaan isii. Guyyaa 2 ammoo nyaataa fi dhugaatii malee silkii irraa fuudhanii mana keessa jirtii jaanii guyyaa sana achirratti dubbachaa turan. Osoon du'iin dura jechuudha. Sabaan dubbatanii siiruu mucayyoon duute dubbatteemi bakka abaluu fi abaluun ajjeesuu jira jette sagalee dabarsiteemi isi ajjeesuu deeman. Sanboota halkan keessa yeroo sanboota ajjeefamtee dhumatee ban abaluu fi abaluutii kun natumaa jira. Kun harki kiyyaas cabee najjeesuuf deemanii naqaluuf deemanii jettee dubbatte sagalee keessee.
Hiriyaan isii gisee viidiyoon bilbilte isii gorra'uu jiranii viidiyoon garsiisanii gorrisiisanii mi? Maali? Bakka kun michiyoon ijaan agartee mi? Hiriyaan isii bar sagalee dhageessee naqaluuf deeman najjeessuuf deeman abalu jaarsa obboleettii tiyyaatii fi hiriyaan tiyya naqaluu fi madaamuu jiidhaa jettee isii sagalee keessa gisee bilbilte viidiyoo garsiisaatiin qablee akkasitti garaa kaayaa wanta godhaa. Osoon duraa'u cinqamaatiin jiraa jettee osoon du'in duraa'u cinqamaatiin jiraa. Osoon durii hammatteetti sagalee dhiisi sagalee miti. Eka sagalee kaayyette boodaa'u viidiyoo gisee bilbiltuuf jalaa fuudhaniiti geelee isii garsiisaatii miika gorraan michiyoon gaggabde hawwintu Kan qofaa'u miti. madaami kannite madaami kannatu madaami kachuma gaggabde Abbaan mana arabaa ka isiin bira dalaytu hundi akka isii itti taphatu hunda itti jiran hunda himaa turte ijoolleen. okay itti fufi Akka abbaan mana sanii itti taphatu hunda dirqamsiisu hunda ijoolleen san himaa jirti. michiyootana dubaayitti qalanii cicciranii darba reefkesii Kamtu kale Oromoo dhawa ummatuma kenna moo warra kaantu kale. arabaa fi oromoo waliin qalle لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. okay dhaabbadhaa michiyoon bilbilteeti michiyoon bilbilte okay dhiifama yeroo takka halo assalaamu alaikum assalaamu alaikum laayiv irra jirraati laawudii godhe ummatni nama 300 olis dhaggeeffachaa jira obboleettii tiyya atis galatoomii dhiiga michiyoo tanaa siitu baase atillee if eegisi jeesuudhaa fi wanta godhaa jiranii ummata dhageessisi sagalee yeroo sitti ergite booda viidiyoodhaan akkami haalli isii itti wawwaranee ajjeesan ummataaf yookaan kottu mana kiyya yookaan asumaan dabarsiif. Kanas mana keessan asumaan naa ergaa bakka asumaan naa ergaa mana keessan asumaan amma naa ergaa okkee tamaam. Manni kiyya Muniir Abubakar Jaakareefu san tiktokii osoo hin ta'in namni hundi achi jira tekstii illee sii godhe. Naa dhufuu didee baabaa naa dhufuu didee asumaan. Okay, dubbadhu asiinis si dhaga'anii dubbadhu akka gaarii dubbadhu booda wanta jenna baruus ni dubbannaa. Kiyya kukkutaa sheernaa godhi Okay, mee sheer godhaaf hawwiidhaaf. Tayyib. Hawwiif sheer godha.